abbootii gadaa Oromiyaati. Abbaan gadaa makaanii lubbuun bara gadaa isaa Oromummaan dhaggate waan amma tuttuqame kanaan ala waajirri keenya kan quba qabu. Gadaan sirni gadaa UNESCO irratti bara 2009 hambaa Kiiliyaa ta'uun akka galmaa'uuf namoota gahee taphatan keessaa abbaa gadaa Jiloo Maannoo isaan tokko meeshaa baadiyyaati. Gaafiiwwan yeroo adda addaatti gaafatamaa ture. Godinni Gujii lixaa bara gadaasaa, Gabaan Bunaa bara gadaasaa, Gujii Badhaadhuun bara gadaasaa akkasuma eebbi keessanillee gaafa eebbasaa ta'e beekammataa himna. सर्टिफिकेट कातियों कमजमो तबाबाली प्रोफेसर डॉक्टर चालावाता उपोता फरी नोबेल في ما جاك سالت راجعمه نويبس كلتهما إسرائيل وقاد إيراد الدنيا كلوا أي بالوتاني أنيلة وقاد إيراد فكولي بفندل جولة بعدها واقع أنمر موجود دكتور واقع أنمر يادين لوكو بيسه واقع يوم لقلت جو ورا كان لقلت جو ورا قلت هواك نورو إسرائيل لور بفنتان ورا ده بفنتان ورا قداولي بفنتان قدا ثنهورا ለህዝቡ ለማህበረሰቡና የዩኒቨርሲቲ እንዲመጣ በጣም ከፍተኛ ሚና የተጫወተው አንድ ግለሰብ ከፍ ያለ የእውቅና ሰርቲፊኬት መስጠት ይፈልጋል። እሱም እንደሚቀጥለው አራካ ሁንዱማ አከራየው ዛሬ የሪኮግኒሽን ሰርቲፊኬት የሚሰጥ